Ashamaa harka fuunee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtanii fayyaa keessanii መጥተናል። ልጆቼ እኮ ጠፉብኝ ዛሬ መጡብኝ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ያለ እናንተ ሚዲያ አትፈጠፈጥም። ልጆቼ አትሪቁ ከሚዲያ እውነት jirtanii fayyaa keessanii ijoollee kana na jalaa badee yoo isa miidiyaa kana irra hin jirre manaamni konaan hojjetu akkasiniin jedha. Haayimiyyeenii namichi kanaan dura rakkisaa ture gara miidiyaatti as baheera amma iddoo jidduu kanaatti tafechaa jira. Kaleessa humnaatiin karaarraa qabee ukkaamsee manatti nagashee silkii harkaa fudhatee jettee jirti. Akkuma argitanii burkeen immoo tigistii barreessaa fi dadhabee cinqiitti akkasitti oolee akkasitti bulee natti fakkaata. Har'a immoo kanaafan sitti immoo dhufee jettee jirti. Burkeenii ani jaalladheen banne tokko kootite guyyaa guyyaatti viidiyoo tas bahee sini viidiyoo sini waraaba. Faaseenii kaleessa karaarra na ukkaamsee nagashee silkii illee narraa fudhatee barri natti qollofee na ooshee kanattiin badee burkeen immoo na barreessee daawwalee na dhabee waan baay'ee cinqii irra ture. Kanaafan as bahee gara miidiyaatti har'a isas waameen jira jette. Burkeen gizee kana dhagee dhugaa rabbii wallaahi baay'ee tokkotti gaddee baay'ee tokkotti aniif inni waluma abbaana wal agarsiisna jechaa jira. Isheen immoo isa bira sinnaqiinii dhiisii aniifati gammachuuti wal faana irra jiraanna. Yoommoo qalabitii kee eengada darbadhee fi natti intini jettee jiraatte faasee asumarraan dhiifatama jettee gaafatteetti. Yoo kanaa booda jidduu keenya bayii jiree keenya nu baxabbaxeenii jettee odeessaa jirti viidiyoo gadhiistee har'a. ጊዜ tokko giddiitiin namni እኮ በግድ አይሆንም በግድ አይሆንም ግድል አሁን ድሮ ቀላ እኮ በግድ ምስት የሚሆን ድሮ ቀራ አሁን የለም። አመገሩ ሳቲ ከነቲ እንጅሩ ግዲቲን አደ መና ነመ ጎዳቹን ኦቶማ ሃደ መና ታቲ አራሂሜ እንጀቾ ቦሩ አን ኢስቴ ሰብራ ደምቱ ግዲቲን ሃደ ልማኒ ግዲቲን እንታቱ ፊ ዱጋ ረቢ ከናፊዩ ባኤ tokko ከሲቲ ጨነቀማ ጅርቲ burkeetti uftee washeenimtuu burkeen manaan bayisiin jedhee kaleessa akkamiin manaa baateeti jechaa jira. Baay'ee tokko wallaahi cinqitiisa guddaa keessa jira. Aareellee jira. Haayimeenillee nurraa hafii ani siifis hin ta'uu hin danda'u burukeerraa nafe eenyumaanuu hin barbaadu nu biraa hafee daraa jettee kadhataa jirti. Namichi immoo engadda gizasheen qalabatii kee fudhadhonnaan dide jennaan gad darbattuyyuu yoon si biraa hafee jedheetti kakateera. Inni kanaan durayyuu birriitiin aarsaa kaffalaa tureetii harka laachuu diddee haayimeen jennaan ufii miidiyaatti as bahe ufiisaa jechuudha. Warri itti bitamee itti himanii jennaan abdii kutee ka'eeti ufiisaa as bahee jechuudha. Humnaan immoo ayihoonim bagiddi bafusuma ayihoonim. Kanaafuu giddiitiin haadha manaa nama godhachuun giddiitiin jireenya bultii naa ta'e ilmoo haadha ilmaanii naa ta'e jechuun hin jiru yoo ishee bira jiraate malee jaalalli akkasiin namichi ijoollee kana lamaan jidduu galee rakkisaa jira. Burkeef isheen aloota biyya tokkooti. Isaan fagina iyyuu miti. Manni isaaniiyyuu walirraa fagoo miti jechuudha. Akkabaabii tokkodha jechuudha. Bakka tokkodha. Kuni barumsa keessatti argee mana barumsaatti doorsisee giddiitiin qalabatiitti dhaateeti. Giddiitiin immoo haadha manaa naa ta'ii jedha. Isheen qalabatii irraa fuutee malee hin diranne. Burukee biraa dhibamtee hin beektu isheen waggaa fixan isaan takka waliin viidiyoo waraabuu waliin bakka barbaade bakka hunda ishee geessa waliin. Gizee sana duubaan birriitti bitee rakkisaa ture. Har'a immoo gaafa birriin isaa suni harkaa dhiban harkatti bishaan taatu jechuudha. Ufumaan godhu dhabee har'a miidiyaatti as bahee jira. Eddee eengaddaatii jechuudha. Humnaan haadha manaa nama godhachuun hin jiru. Si ati carraa kee biraa barbaadi burkee malee jetteetti haayimeeni. Rabbiin wallaahi dhugaa miti. Aarsaa guddaa kaffalaa jiru addee gaafa walitti dabalamaniitti. Takka namni gadi isaaniif hin cinne isaaniin gargar baasuuf birreetiinis homaatiinis ammas jabaadhu burkee akkasin darbina yaata abbaatu. Haayimeen akkasin darbina itti muddi. Haayimeetis immoo akkuma ammaa keetti jabaadhu. Burkee malee jireenyi hin taatu. Akkasisiniin jedha. Wallaahi ulfaata baay'ee tokko gizee tokko jireenya ofii keessatti fatanaan
hin dhibamtu akka fe'e yoo ta'e otoo isin hin barbaadin nama barbaaddi wallaahi. Amma giddiitiin dura hafee giddiitiin haadha mana nama godhachuun giddii keetiin ati haadha mana naa taata jechuun dura hafee abbaan ofii fi haati ofii isaatii kanatti ani kana jaalladheera yoo jedhani'a intala isaanii kennatanii heerumsisatu. Kan karaarraa nama argee qalbatii namatti kaayee giddiitiin haadha mana namaa ta'e jechuu haa turuuti jechuudha. Burkeen gaddeera baay'ee tokko lapheen isa cabdeetti har'a. Isa biran deeminii isaanis hin lolinii ani fatii walumaan jireenya keenya jiraannaa jettee kadhataa jirti egaa akka taanii gara buumatu beekaa yoo burkeenii eeshaa ta'u jedhee akkuma durii isaatti jaalaluma duriitti waliin jiraanna yoo ta'e viidiyoo deebee sinii waraabaa yoon immoo akka duraatti jaalalli bakka duraatti deebuu dideen illee natti dallanii qir jedhee yoo dide immoo jara lamaan keessaa bahee ofii kootiin jiraadha miidiyaattis immoo hin dhufu. Burkee malees immoo viidiyoo tokko waraabuus hin danda'u. Viidiyoon kun ishee macarrashaa kootii jettee jirti. Nagaan as yaa deebisu nagaa si yaa buusu jedha Haayime.